Hello. Hi, my dear viewers. Kessan School of Language, English with Oromifa. I am Abdurrahman Kessan. Today I came back with new lesson. It is vocabulary, household equipment, very important, especially for our daily life activity. Okay, these all vocabularies that we may use in our home. Okay, let's begin. Har'aan tana kalaallu deemnu meeshaalee mana keessatti itti fayyadamnu ilaallaa jechuudha. Afaan Ingiliffaa Oromiffaa wajjin ilaallaa jechuudha. An Abdurrahman Kessan jedhama. Weetu Kessan School of Language irraa. Kanaafuu har'aan tana kalaallu deemnu here household equipment. Meeshaalee mana keessaa yookaan mootiyyuu meeshaalee mana keessatti ittiin fayyadamnu afaan Ingiliffaatiin muraasa isaa ilaalla jechuudha. Kan biroos itti fufnee ilaalla. The first one is household equipment. Okay, household equipment jechuun meeshaa man keessaa jechuudha. Okay, the first one, let's begin. Plate. Okay, saanii jechuudha afaan Oromiffaatiin yookaan afaan Amaariffaatiin. Plate, saanii. Bowl jechuun afaan Oromiffaatiin saafaa jechuudha yookaan immoo saanii guddaa akkan ol gargal kun that's called bowl jedhama jechuun. Saucepan jechuun kidaanii ta'e akka baradistii kan qadaada qabu qabannoos kan qabu that's called saucepan jedhama jechuun. Saucepan. Okay, basin jechuun immoo gosa baradistii ta'e kan ol garagalu kan sibiilaa kan ol garagalu kun that is called basin jedhama jechuun. Frying pan jechuun maxbashaa yookaan immoo kan nyaata irratti waddan jechuudha. Maxbashaa isa jennu san jechuudha afaan Amaariffaatti. That one is fork, shuukaa jechuudha yookaan immoo maankaa edge sadii qabdu sana jechuudha. Ladle jechuun cilfaa jechuudha afaan keenyaan cilfaa jechuudha. Spoon jechuun fal'aana yookaan immoo maankaa isa jennu san jechuudha. That one is chopping board. Okay, chopping board jechuun kan irratti kukkutan yookaan immoo kan irratti karattafan makartafaa isa jennu san jechuudha. That's called chopping board. Glass jechuun burcuqqoo jechuudha. Burcuqqoo we call glass. Kettle. Okay, kettle jechuun makarajii yookaan immoo moqorqoraa isa jennu san jechuudha. That one is mug. Mug jechuun kubbaayyaa guddaa keessattuu kan aannan faan ittiin dhugan aannan ittisaa faa ittiin dhugan shoorbaa faa ittiin dhugan that's called okay mug jechuun kubbaayyaa jechuudha. Grater jechuun meeshaa maashina kaarotii faaqu yookaan immoo ittiin bulleessuudhaaf kaarotii ta'uu danda'a, hundee diimaa ta'uu danda'a, dinnichaa ta'uu danda'a isa itti rignee irraa faaqu yookaan immoo butuchu sun that's called grater. Okay, kan maashina nu bulleessu sana jechuudha kan akka kaarotii, dinnichaa, hundee diimaa. Teapot jechuun kan shaayiin itti danfu makarajii xinnaa kan shaayiin itti danfu jechuudha. Makarajii xinnaa yookaan qoraa xinnaa kan shaayiin itti danfu meeshaa shaayiin itti danfu kan bunaa yoo ta'e coffee pot jennaan jechuudha. Coffee pot kan bunaa kan biraa yoo ta'e kan akka okkotee wanta biraa pot yoo jenneen okkotee jabanaa ta'uu danda'a jechuudha addatti kan isaa. That one is cup jechuun meeshaa buna itti dhugnu akka siniidhaa kubbaayyaa xixiqqoo ta'uu danda'a sinii ta'uu danda'a kan buna itti dhugnu yookaan shaayii itti dhugnu that's called cup. The other one is tea strainer. Okay, tea strainer jechuun yeroo shaayii buusnu meeshaan ittiin calallu sun yookaan ittiin dhibbibnu sun tea strainer jedhama jechuudha. Bunallee dhibbibuu dandeenya, shaayii dhibbibuu dandeenya, wanta barbaadne dhibbibuu kan dandeenya. Meeshattiin sun gingilchaan sun jechuudha. That's called tea strainer. Okay, cauldron. Okay, cauldron kunillee gosa bara distii keessaa yookaan sibiila. Kanaafi kuni baziin kan jennuun kuni
kun akkaan akka saafa yookaan saanii xinnaa ol golbatu baay'eedha gosti isaaniidha yookaan gosti biradistii hedduu baay'eedha wanta ta'eef kun gosa biradistii gabaabumatti kun mootiyyuu sibiila qaxxi kan jedhasan jechuudha gubbaan isaa garaagaraa natti irraa akkana gaddabu gubbaan biradistii bareeda gaarii jechuudha kun baay'ee bareeda. Jug jechuun jookii jechuudha. Jookima kanuma bishaan itti qabannu kana that's called jug. Okay, jug. Pan jechuun maxxabashaa jechuudha addatti yogguu dhufe pan jedhama jechuudha. Pot jechuun kan asitti isinii hime kan meeshaa buna itti danfisuu ta'uu danda'a, okkotee ta'uu danda'a, jabana ta'uu danda'a. That is called pot. Blender jechuun meeshaa juusii hojjetu keessattuyyuu juus jechuun avukaadoo ta'uu danda'a, maangoo ta'uu danda'a itti naqnee maashinni waliin dha'uun sun wanyaachisuun sun that's called blender. Okay, blender ka jennuun sun electric blender kan elektirikaan socho'ee juusii nuuf hojjetu waliin maku sun meeshaan sun called blender. Okay, here my today's vocabulary in here or are here. So please follow my YouTube channel and don't forget to subscribe for more. Thank you so much. Have a nice day.